isaa cubbuun guute abdii dhabaa falan qabne ofiin oolu akkamiin jaallatte na waamte ati Yesuus nama barbaachise malee kan barbaachisaa fatwaa Ashama harka fuunee kabajamoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa wantoota barsiisoo fi haala bohaarsoteen qopheessinee isiniif dhiyaanneeti jirra. Akka isin irraa barattan abdii guddaa qabna. Kanaaf utuu hin nufin hanga xumura qophii keenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Turtii gaarii. Obboleessoo nagaan siif haa ta'u. Amiin hunda keenyaaf haa ta'u. Mee maqaa keetii fi bakka jiraattu nuuf himi. Maqaan koo Abdiisaa Kumsaa Nagaraan jedhama. Kan hin jiraadhu magaalaa Amboodha. Gandi koo immoo ganda Kisoosee jedhama. Tole gaaffii muraasan si gaafadha. Mee Waaqayyo si jaallata? Na jaallata baay'eetti. Akka inni si jaallatu maaliin barte? Naaf fannifamoo yookiin naa du'ee du'aa qabuusa waa'ee cubbuu kootiif. Tole guddaa eebbifame jecha mee Waaqayyo jaalala isaa akkamittiin siif ibse? Waaqayyo jaalala isaa kan naaf ibsu deebi'ee biyya lafaa kanarra deddeebi'ee gaafa waa'ee cubbuu kootiif immoo yookiin irra daddarbaa kunaaf dhiisu jecha immoo fannifamee fannoo kanaa irratti dhiphatee birmaduu na baasuusa kanaan na jaallachuusa nan beekan. Tole ammallee guddaa eebbifame siin jecha mee namni ati na jaallata jettee yaaddu maal siif gochuu danda'a? Sagalee kee ol kaasiitii naaf himi. Namni akkuma nama ta'ee na jaalata jedhu Kiristoosiin gaditti namni gaafa jiraate lafa kanaa gaditti jiraatu Waaqayyoon gaditti namnis nama gargaaruu danda'a garuu immoo jalqaba immoo waan hundumarra immoo kan nama gargaaru Waaqayyoodha jedhee yaadan akka gama kootitti. Tole guddaa eebbifame gaaffii koo gara xumuruutti fidaan jira. Mee luqqisii jaalala Waaqayyoo siif ibsan tokko naaf eeruu dandeessaa? Luqqisii jaalalaa keessa Waaqayyo jalqabatti bantii Waaqaa fi lafa uume kan jedhu macaafa seera uumamaa boqonnaa tokko kaasee dubbifanna argachuu dandeenya. Xirsii biraas illee jira. Bakka xirsii isaatti qabachuun baachuu baadhe jijjiiradhee yaada. Tole shimee akkasuma kanaan kan wal qabatu jaalala Waaqayyoo kan ibsu faarfannaa tokko naaf faarfachuu dandeessu? Mana keetii manni koo gola keetii golli koo si biraa galgalli koo. Tole guddaa eebbifamii Waaqayyo si eebbisu ulfaadhu. Mana keetii manni koo si biraa galgalli koo. Nagaan isiniif haa ta'u. Ameen. Mee maqaa keessanii fi bakka jiraattan nuuf himaa. Maqaan koo Ermiyaas Gabayyoon jedhama. Bakka inni jiraadhu bulchiinsa magaalaa Amboo ganda Yaa'ii Gadaa. Naannoo Maqaan Yesuusii Amboo Booleen jiraadha jechuudha. Tole mee gaaffii muraasan isin gaafadha. Waaqayyo akkam isin jaallata? Kuni gaaffii maalii tiree giiftii koo? Yesuus Kiristoos baay'ee na jaalata malee. Baay'ee humnaan ol na jaalata. Akka inni isin jaallatu maaliin bartan? Akka inni na jaalatu nagaa inni naa kenne keessa koo jira. Akka inni na jaalatu kanan bare haala hundumaa keessatti eegumsisaa, gargaarsisaa, harkisaa, eebbisaa na keessa jira. Keessa koo jira jechuudha. Tole eebbifamaa jecha mee namni an na jaallata jettanii yaaddanii maal isiniif gochuu danda'a? Namni na jaallata jedhee yaadu yoo baay'ate qarshii muraasa naa liqeessuu danda'a. Qarshii muraasa naa liqeessuu danda'a. Isayyuu naa liqeessee torban yookiin guyyaa muraasa booda immoo qarshii koo naa deebisi jedhee mormatti na ejjeta. Kana jaalalli namaa kanarra waan darbee homtuu waan jiru natti fakkaatu jaalalli namaa daangeffamaadha. Jaalalli namaa baay'ee daangeffamaadha. Haalaan daangeffamaadha. Haalaan daangeffamaadha gaafa siin jedhu wanta ani keessa jiru ilaaleetu na jaalata namni. Yoon qabeenyaa qabaadhe na jaalata. Yoon beekumsa qabaadhe yoon iddoo guddaa qabaadhe na jaalata. Hiyyeessa taanaan garuu ani hiyyeessa taanaan ani homaan qabu taanaan galagaleeyyuu nan laalu inni na beekuyyuu karaa narraa makfata giiftii koo.
Akkasidha jechuudha. Tole guddaa eebbifamaa isiniin jecha mee luqqisii jaalala waaqayyoo isiniif ibsu tokko naaf eeruu dandeessu? Eeyyee. Jaalala waaqayyoo kan naa ibsu luqqisii akka jedhu Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irraa garaan keessan hin raafamin waaqayyotti amanaa anattis amanaa jedha. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira jedha. Argitee? Garaan keessan hin raafamin gaafa jedhu na jajjabeessaa jira jechuudha. Raafama kam keessattiyyuu raafama biyyi lafaa nama raasu raafama haalli nama raasu keessatti garaan keessan hin raafamin waaqayyotti amanaa anattis amanaa mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Otoo hin jiru ta'e ani isinitti nan hima ture jedha. Iddoo jiru sana isiniif qopheessuun nan adeema jedheetu iddoon jiru sana isinis akka jiraattaniif jedha. Anis deebi'ee gara ofii kootiitti isin fudhadhaa jedha. Karicha achi geessu isinis hin beektu jedha. Karaa dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaan dhufu jedheetu sagalee waaqayyoo iddoo sana keessatti jaalala isaa bal'isee naa ibsa jechuudha. Tole guddaa eebbifamaa isiniin jechaame faarfannaa jaalatamuu keessanii kan ibsu tokko naaf faarfachuu dandeessu? Faarfannaa jaalatamuu koo? Faarfannaa jaalatamuu koo moo? Baay'eetu jira malee. Faarfannaa jaalatamuu koo kan ibsu baay'eetu jira. Egaa atattamanatti ta'e malee faarfannaa baay'eetu jira. Jaalatamuu Kiristoosiin. Kiristoos akkana jaalate kan ibsu miti? Ayyaanni kee duwwaa nagaa Yesuus qabeenya lafarraan deegaa ta'u hafuuraan badhaadhaa yoon ta'e gooftaa. Ayyaanni kee duwwaa nagaa Yesuus qabeenya lafarraan deegaa ta'us Tole guddaa eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu gaaffii koo xumureera. Waaqayyo si eebbisu siinis akkasuma jaalala Kiristoos nama keessa hammam jira madaalliin jaalala Kiristoosii uummata keessa dhaloota ammaa keessa hammam jira jettee atis yeroo kee dabarsitee sagantaa kanaa fi yeroo kana naa kennitee sagantaa kana naa dhiyeessuu keetiif waaqayyo guddaa si eebbisu. Guddaa eebbifamaa. Obboleessa nagaan siif haa ta'u. Amee maqaa kee fi bakka irraa dhuftee nuuf himi. Yoosaan Taakkaleen jedhama as magaalaa dhufu. Tole gaaffii muraasan si gaafadha. Mee waaqayyo si jaallata? Na jaallata. Akka inni si jaallatu maaliin bartee? Waan naa godheen hundaan waan naa taasiseenu. Isaanirra kanatti bartee jechuudha. Tole ishee waaqayyo jaalala isaa akkamittiin siif ibse? Anaaf jecha duudhaan. Anaaf jecha duusaati. Kabira adolle. Tole eebbifami jecha mee namni ati jaallatu namni ati nan jaalladha jettee yaaddu maal siif gochuu danda'a? Namni ati jaalladha jettee ani beeku narraa darbu. Ani beeku narraa darbu. Tole ishee eebbifami jecha mee luqqisii jaalala waaqayyo siif ibsu tokko naaf eeruu dandeessa? Wangeela wadaan dubbisu. Tole ishee mee faarfannaa jaalatamuu kee ibsu tokko naaf faarfadhu. Gabaartee yaakee ikirra. Asirratti taakuu. Tole ishee eebbifamii guddaa galatoomii siin jedhaa ulfaadhu. Nagaan siif haa ta'u. Ameen ameen. Mee maqaa keetii fi bakka jiraattu nuuf himi. Maqaan koo Waaqjiraa Mulaatuun jedhama. Iddoon jiraadhus Duwwaa Lamaadha. Magaalaa Amboo jechaadha. As waldaa booleetii waaqeffadha. Waldaa boolee maqaan Yesuusiiti jechaadha. Tole gaafa natti haasoftu sagalee kee xiqqoolaaf qabaa natti haasa'e mee gaaffii muraasan si gaafadha waaqayyo siin si jaallata? Waaqayyo na jaallata yana sirriitti na jaallata malee. Akka inni si jaallatu maaliin barte? Akka inni na jaallatu kanan ittiin bare fannoo irratti naaf fannifamuu isaatiin jaalala sanaaf mul'iseera. Gaara Golgootaatti ol ba'ee heloo lamaan isaa baktaan jedhee wayyaa isaatti isaan buufamee waan baay'ee ta'e qoraattii mataa isaatti baatee cumaa buqqee dhugee waraanamee cinaacha isaa keessaa dhiigni dhangalee
waa baay'ee ta'e reebameetu jaalala isaanaaf mul'ise kanaaf hin bare jaalalli isaa kun immoo naanna qabatee jira iddaa. Tole guddaa eebbifame jechaami waaqayyo jaalala isaa akkamittiin siif ibse? Jaalala isaa kan akka karaa dinaaf ibse karaa isatti namanee ergiin isatti amanee immoo karaa hafuurri qulqulluun dhufeena keessa buufateetu jaalala isaa kana naaf ibse. Jaalala isaa kana naaf ibse isa booddee matsaaf qulqulluu qoradhe isa booddee jaalalli isaa kun naaf ife jechaadha. Gaaffiin koo inni itti aanu mee namni ati na jaallata jettee yaaddu maal siif gochuu danda'a? Akka namaatti namni na jaallata jedhee yaadu yoo mootummaa waaqayyo qofa natti himedha. Jaalala Kiristoos yoo natti hime mootummaa waaqayyo yoo natti hime namni sun baay'ee na jaallata. Karaa qajeelaa irratti yoo natti hime na deebise baay'ee na jaallata namni sun. Qarshii naa kennuu isaarraa jechuudha. Kana nan filadhaa kanaanii jaalala namni sun naaf qabu nan ibsaadha yaada akka gootti. Guddaa eebbifame jechaami luqqisii jaalala waaqayyoo siif ibsuu danda'an tokko naaf eeruu dandeessaa? Luqqisii jaalala waaqayyoo naaf ibsuu danda'anii fakkeenyaaf faarsaa boqonnaa 40 lakkoofsa tokko gaafne gaafa dubbifnu inni boolla ursaa bishaan sodaachisaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaa harkisee na baasee miila koo immoo dhagaan sochoon irra naaf dhaabbachiise ejjennaa koo sanaaf hin jabeesseedha Daawit. Daawit akka jedhee dubbata. Inni jaalala namaaf ta'e sana kan ibsu jechuudha. Gara keenyatti gaafa naannessinu innis boolla ursaa bishaan sodaachisaa dhoqqee akka suphee nama qabatu keessaa harkisee nu baasee miila keenya kattaan sochoon irra naaf dhaabbachiisuun isaa suni jaalala koo ibsaa jechuudha jeneraalimatti. Tole gaaffii koo gara xumuraatti fideen jira mee faarfannaa jaalatamuu kee ibsu tokko naaf faarfachuu dandeessaa? Jaalatamuu kee? Jechuun faarfannaa waa'ee jaalalaa ibsu jechuu barbaadeenidha. Ano maraannee ofiisi wallaalee jaalalli isaa keessa koo mo'annaa malee jaalalli isaa keessa koo mo'annaa malee. Jaalalli Kiristoos keessaa koo gubeetu na waada akka inni na godhus beekeen dubbataadhu kan isaa kun waada gubeetu na waada akka inni na godhu beekeen dubbataadhu kan isaa kun waada. Nanjada yesan kufu farsi nanjada farsi sankufu nanjada yesan kufu. Tole guddaa eebbifame gaaffii koo xumureen jira ulfaadhu fayyaa ta'e. Ishee waaqayyo isin eebbisu gaaffii kana interview na gochuu keessanii fi baay'een isinitti gammadaa guddaa galatamaa ayyaana kana isin irratti hambisu. Egaan daawwattoota keenya walitti deebineeti jirra qophii keenya hanga ammaa irraa waa'ee jaalala Yesuus akka hubattan abdii guddaa qabna isinis waa'ee jaalatamuu keessanii ammam akka hubattan yaadaan isiniin jedha waan na wajjin turtaniif galatoomaan isiniin jedha ulfaadha. Kumaatama keessaan irra bu'ee jisa maali jaalalli isaa maali kumaatama keessaan irra bu'ee jisa maali jaalalli isaa maali kumaatama keessaan irra bu'ee jisa maali jaalalli isaa maali kumaatama keessaan irra bu'ee jisa maali jaalalli isaa maali